Akkam jirtu daawwattoota viidiyoo kanaa akkam yeroo kana geessan ani nagaa kootii isinillee nagaa akka taatan abdii qaba. Ani Tamiruu Carqos jedhama. Yeroo ammaa kana viidiyoo kana isiniif qopheessu kaampaanii internaashinaal Tiyaans keessatti ta'ee turanii jechuudha. Mooraasaa keessatti magaalaa Tiyaanjin Chaayinaa keessatti jechuudha. Kanatti aansuudhaan waan tokko sheerii isiniif gochuu barbaada. Innis maal inni ani biizinasa kana ergan jalqabe waggaa 5 lakkoofsiseetii jira. Aga ammaatti indastiriyaal paarkii kana viidiyoo fi suuraadhaan kanan argaa ture. Har'a immoo asitti argamee ija kiyyaan arguu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Biizinasa kana innaan jalqabu amanee tananii kanan jalqabe jechuudha. Wanti hunduu amantaarraa jalqaba. Milkaa'inni amantaarraa jalqaba waan ta'eef amanee wantan ijaa hin agarre odeeffannoo naaf kenname irratti hundaa'ee tananii kanan jalqabe. Haa ta'u malee immoo biizinasa kana keessatti innaan hojjedhu oomishaalee kaampaanii keenyaa fayyadamee fayyaa kiyya irratti jijjiirama guddaa argachuu danda'ee jira. Fayyaa maatii kiyya irratti jijjiirama guddaa argachuu danda'ee jira. Kanarratti immoo dabalataan jechuudha galiin amma kaampaanii kanarraa argadhu kanaan dura qacaramee hojjetaa mootummaa ta'ee innaan hojjedhu mindaan ani waggaatti argadhu ji'a tokko nama kaampaanii kanarraa argachuu danda'eera. Kana innaan isiniin jedhu hojii qaba waan ta'eef hojjedhee tananii kanan argadhe. Isinis immoo ani haala kanaan itti milkaa'aa kanan jiru yoo ta'e itti milkaa'uu qabdudha. Kanaaf itti milkaa'uudhaaf immoo dursa kaampaanii kana gad fageenyaan sirriitti beekuu qabda waan ta'eef amma danda'amaa ta'een jechuudha gaggabaabsee kaampaanii kana sin daawwachiisuu barbaada. Asitti kan argaa jirtan balbala guddaa gara kaampaanii keenyaatti gara indastiriyaal paarkii kaampaanii keenyaatti kan itti seenudha jechuudha. Viidiyoo irratti yeroo baay'ee argitaniitu ta'uu danda'a. Itti aansuudhaan asitti mallattoon argitan kun ni jira. Inni kunis maal inni kaampaanii keenya mallattoo dhuunfaa isaatti itti fayyadamudha. Innis mallattoo leencaa fi kan leenci immoo ofirratti koochoo qaba jechuudha. Akka simbirrooti jechuudha. Simbirroo keessaa joobirri baay'ee cimaa kan ta'edha. Bineensota keessaa immoo leenci baay'ee cimaa kan ta'edha. Kanaaf ciminni keenya akka leencaa akka simbira joobiraati jedheetoo mallattoo kana ni fayyadama jechuudha. Hiikaa biraa hin qabu. Itti aansuudhaan garasiin kan argaa jirtan kaampaanii keenya keessatti ekspiriyaans seentariidha. Egzibishinii waa'ee oomisha kaampaanii keenyaa kan itti arginudha jechuudha. Achumattis immoo oomishaalee bituun ni danda'ama. Achi keessatti kan ekspiriyaans seentarii keessatti oomishaaleen fayyaa kaampaanii keenyaa tokkoon isaanii achi keessatti ni argamu. Kaampaaniin keenya yeroo ammaa kana hoteela irratti ni hojjeta, turizimii irratti ni hojjeta, hospitaala irratti ni hojjeta, barumsa irratti ni hojjeta. Saampilii hundayyuu achi keessatti ekspiriyaans seentarii san keessatti laaluu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan gamoon argitan kuni gamoo waltajjiin itti gaggeeffamudha. Namoota 7,000 ol of keessatti keessummeessuu kan danda'udha jechuudha. Gamoo kanaan duubatti immoo jechuudha warshaalee gurguddoon kaampaanii keenya oomishaalee adda addaa oomishan ni argamu jechuudha. Fuuldura keenya kanatti gamoo bareedaa kana argaatii jirtu. Inni kuni waajjira guddaa kaampaanii keenyaati. Waajjirri guddaan kun jechuudha akka idil addunyaatti heed ofiisiin yookaan immoo heed kwartaliin kaampaanii keenya achi keessatti kan argamu jechuudha. Itti aansuudhaan gamoo kanan duuba immoo hoteelonni gurguddoon ni jiru. Hoteelli kun All Legend Hotel jedhama. Biraandiidha. Akka idil addunyaatti beekamaadha. Keessummoonni hedduun dhufaniitu kan itti boqotanidha. Nulleen achi keessatti boqanne jechuudha. Baankoo Center kan jedhamu galma waltajjii asitti immoo kan biraa ni argina jechuudha. Asirratti gara harka bitaa fi mirgaatiin alaabaawwan biyyoota adda addaati kan laallu. Alaabaawwan kun biyyoota addunyaa mara bakka buusanii asitti kan isaan fannifaman jechuudha. Alaabaa biyya keenyaa dabalatee alaabaa hedduu asitti ni argina jechuudha. Kanaaf indastiriyaal paarkiin kaampaanii keenya kana qofaa miti. Kanaan alatti gamoowwan hedduu ni qaba. Yuunivarsiitii baay'ee guddaa ta'e barattoota gara 42,000 simachuu kan danda'u illee ni qaba. Guyyaa kaleessaa isa sanillee daawwannee turre jechuudha. Ammaaf gara barattoota 7,000 biyyoota adda addaarraa simateetoo barsiisatii jira jechuudha. Yuunivarsiitiin kaampaanii keenya baay'ee guddaa kan ta'edha. Haga biyya tokkoo kan ga'udha. Haga magaalaa tokkoo kan ga'udha jechuudha indastiriyaal paarkiin kaampaanii keenya. Asirratti kan dhaamsinan isiniif dabarsuu barbaadu maal inni biizinasa kana jalqabdaniitu amantanii odeeffannoo dhageessanii viidiyoo ilaaltanii jalqabdaniitu warreen hojjechaa jirtaniif hojii keessanitti sirriitti cimaatii hojjedhaa isiniin jedha. Ani indastiriyaal paarkii kana osoo hin ilaaliin dura galii guddaa argachuu danda'eera. Oomisha kaampaanii keenyaatti jijjiirama baay'ee argadheera. Ilaalcha kiyyaan jijjiiramuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf ani haala kanaan kanan itti jijjiiramaa jiru yoo ta'e isinis cimtanii hojjettanii bu'aawwan ani argachaa jiru kana argachuu ni dandeessu jechuudha. Keessummoonni haaraan immoo odeeffannoo fudhatanii kaampaanii kana keessatti galmaa'uudhaaf qophiirra jirtan yookaan immoo har'a boruu nan galmaa jettanii too beellamarra warri jirtan hiyyummaadhaaf beellamni hin barbaachisu. Har'uma murteessaa har'uma biizinasa kana jalqaba waliin hojjannee milkaa'ina gubbaatti waliin dhaqqabuu ni dandeenya jechuudha. Namni tokko biyya isaa ni jaalata kan jedhamu ofii isaa hiyyummaa keessa baasuu kan danda'u yoo ta'edha.
ani nam tokkodha haa ta'u malee immoo hiyyummaa keessa mataa kiyya kanan baasuu danda'u yoo ta'e maatii kiyya boru jijjiiruu nan danda'a naannoo kiyya jijjiiruu nan danda'a haala saniin biyya ofii jijjiiruunis ni danda'ama jechuudha kanaaf jijjiiramni ka jalqabu ofirraayii jijjiiramni ka jalqabu hammarraayii jechuudha har'a boru jechuun hin barbaachisu beellama dheeressuun hin barbaachisu ofaa jijjiirruu industirii kana keessatti hirmaannee hojjannee bakka guddaa gahuu ni dandeenya milkaa'ina gubbaatti walaa agarru isiniin jedha see you at the top turtii gaarii